Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota soorsaa YouTube obboleewwan kiyya jirtu nagaa fayyaa keessan ni jira galata waaqayyoo fayyaa nagaa kootii baga jiraattanis baga eegamtanis ni jira baga har'a geessanii ani jira kunoo waaqayyoo faa galatu har'a ga'ee sinin jedha obboleewwan kiyya baga jiraattanii waa sinitti machuun fi har'a waan guddaa tokko na mudate akkamitti kan jedhee isinitti muyyuu naaf hin galu. Imbo garuu isa kaameraa irratti bo'anis hin jaalladhu. Kaameraa irratti bo'ee namni tokko nama dhiphisa hin jaalladhu waan akkanaafi bo'uu hin barbaanne. Kana wanni nama bochisu wanti baay'ee nuti jiru bakka sinitti bareedee amma tokkollee sinitti bareedaa laata jedhee uffadhee saamunaadhaan mimmiiccadhee gadhee wanti komishillee sinitti fooyyee bari ashaaroo fakkaatee furiisa. Dhuguma kolfaa argina zeenaa sabboo malu kolfaa jira. Sababa isaas immoo sinitti hima. Waan hundaafuu baga jiraattanii ammaatii kiyyattu dawwalee hin himne sababii isaa siniifan ibsa. Maaliifan bo'uu dhiisee amma akkanan ta'e akkas ta'e dhimimmaan buuse sirratti bo'uu waan dhiiseef sinii gala waan luffadhee amma bareedee amma akkanatti bareedee daddaalacha goota xargadee fi maal akka ta'e beektu siniin galle waan naana mudatee dhimee keessan keessatti mudatee sin beeku. Mudannoo siniin jedhan duriitu hin taane waan kaleessa na mudatee jechuudha. Ani bo'uu garuu sinitti nan agarsiisa waan qabatamaadha. Maa gochuun hin danda'amu. Bo'oo qadiis hin bo'u. Kaameraa irratti bo'uu hin jaalladhu ani. Baga jiraatta waa hundaafuu maal isinitti machuu dhufe beektu? Yeroo tokko edaa namni yeroo akkana jedhan dhuguma jedhu. Fuudhi yeroo namni namaan jedhu maala fuudhanni fuudha iyyuu wal gahaa fuudhee biyya keenya. Akkana jedhu edaa dhuguma jedhe namni dubbittii kana qabadhaala hin irraanfatina. Fuudhi intala biluun fuutu gurbaan ilmi bilumaan fuune gurbaati maal ijaartii fuutu yookaan niitii fuune inni wal fuudha iyyuu wal keessaa fuudhe maal gochaan fuudhaa jedhu. Maaliif beektu? Anamma boo'ee miidhama goosan isinitti agarsiifachuu madaa goosan isinitti agarsiifachuu wallaalee miti garuu anis boo'ee sinis hin boo'in sinis hin gaddiin kanaafuu amma tokko isinitti fafooyyee dhufuu naa wayyaafani. Yaa kanas akkuma beektan warqiidha moo seenaa doolaara 100 meeqaati kun hin beektu isiniyyuu yoo warqiidha isiniin jedha isinitti akka kaabbade soba na buusistu. Kana dura garuu dhiifamashii warqiidha isiniin jedhee viidiyoo yoo hojjedhee ture dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Yaa uffadhee kunis warqii jechuun yaa fakkeesseetuma yookaan natti tolee wanni innaa sana ta'e sun natti toleeti. Waa'ee barrii irratti hojjedhee hin beektu warqii miti na of galchaan isiniin jedha. Hin beektu meeqaan akka bitamu Dubaay warri jirtanii wallaanii irraan agartu warri eessayyuu jirtan rakkoon hin jiru. Yaa yeroo tokko yeroo gizee isaa warqii fakkaannee turre gaarra immoo daalachoofneetumallee hidhannee dhufne. Maaliif isiniin jedhee beektu? Anis boo'ee isinis bo'uurraa uffadhee ani isinitti bahee miidhama koosan isinitti machuu naa wayyaa. Kanaaf fuudhi namni namaan jedhu wanni wal fuudhee wajja wal kiyaa fuudhee maal gochaa fuudhii na gorsituu jedhu namni wayii jechuun namoonni hin jiru jechuudha warra kana jedhan. Intala daadhaa kootii tokkotuma akkana jettu andaladhee erga nobbareetuma akkana jettu waggaa 30 taatti tolee hirmiin. Alamiin alamiin heerumtuu yetti daadhaa keenya nufi haati koo mana keenya nufti daadhaati mitiire obboleettiin koo tokko jirti. Asumtii dhaabattee amma yoomitti haftaa weeranii inni wal fuudhee ijoollee fuudhetti. Otuma akkana jettu waggaa 30 lakkaawwattee obboleettiin kiyya amma ijoollee jaadees ishiidhaan hiriyaa dhadhanii egaa waaqayyo faa galatu. Waaqayyo kisaara tingatu.
in kolfa lapheen rukkubee nurraa heerumteetti jedhani barana illee hin beeku. Namni miidhama isaa namatti bachuun bu'oomanii kolfa. Namni badaa baatu bu'oomanii kolfa. Otuma akkana jettuu kun obboleetti kooti hiriyaadhaan ishee hangafaati keenya deesse. Kun waaqayyo faagalatu barana akka ta'etti nurraa heerumtee fakkaata. Akkana jedhanii kan heerumteetti jedhanii. Ituma geete in heerumu geete jettiin obboleetti kooti ituma akkana jettuu. Harreedhaan minaan nagaddi. Nurraa heerumte waaqayyo kisaaraa gatiinis ni jira. Kanaafuu maaliif isin hin beektu? Waan nu mudate maaltu ta'e beektu? Otuma kanaan jiru karaa kootti isin darbaa amma hin boo'u isin hin jedhe amma bu'aasa namni dhufu san hin barbaanne. Namni kamiyyuu miidhama isaarratti boo'u hin dirqama garuu boo'ee sin aarsuu hin barbaanne yookaan immoo asirratti boo'u hin barbaanne. Kalee maal ta'e beektu? Mana kana xiqqoo tokko soorsaadhaan wal lollee amma mana hin jiru. Yaa kanaaf waa'ee isaa sanitti himuu dhufe waan hin godhe jechuudha. In kolfa kalee waan xinnoo tokko irratti wal lolle. Maal irratti wal lolle beektu? Waan irratti wal lolle sababii wayii irratti wal lolle ammasumaanii harka na waraanee jechuudha. Namni kolfaa hin bu'aa malee harka kana na waraanee jechuudha billaadhaan laala argitanii galgala shaqadhee deemee. Ani waan hin kolfaa sirriitti nama sababiisa. Harka kana na waraane billaa yoo na waraanu qubni kun na dhukkuba jechuun nama daawwite na citte jechuudha billaadhaan na waraane. Ammasumaan doktara bira deeme doktarri maallaan jira beektu? Idimee kana baattee umurii kana baattee inni isa wajjin teessee gubattu maaliifi? Erga fedhii keessi eegee wajjin hin jiraanne billaanis waraanne ta'ee maal wajjin teessaa naan jedha jechuudha doktarri. Sirraa kun naan jennaan qubna gara sobdi seenaa lakkee adin barbaadu narraa sin kutiinaati. Naa fayya naa ashagaadhee marfee akka madhee marfee naa hakkamanii naa ashagane jechuudha. Kanaaf kana bu'aa isinitti dhufuu dhiisee kolfaa isinitti agarsiifachuu dhufe. Mana hin jiru nama beektu itoo bakka yaa kaleessa waan harkana waraaneef rifatee jechumaan bade manaa bahee jechuudha. Achumarraa mana hin jiru inni akkanatti kan na mudate hin heerumiinaa isinii warri namni heerumaa isiniin jedhu hin sobdi namni hin heerumiinaa birrii keessan ol keewwaddaa dafqa keessan namni takkitti dhiirammoo dhiiratta keessanitti dargiinaa isiniin jedha. Anamma wanni akkanatti asitti na hidhee billaadhaan waraanamee na kolfisiisu. Waan amma asitti na hidhee billaadhaan erga waraaname namichi doktarri maallaan jira argitanii? Ati warqii fakkaata dhibee kee kanaan maal rakkattees biratti gubatta deemtu biraanaan jedhe. Ani immoo akkana nama jechuurra dura birrii kootti kennee mana ijaaree lammati immoo ganaa si'achi namni na fuudhu hin jiru kisaaraan ta'a warra koorratti deebi'aa fee lammanni immoo homtuu hin jiru maallaalee na fuudha kan biraa jedhee san waan meeqa oomishee ciniinnadhee iddoo kana taa'aa jiraan. Kanatti inni fayyadaata wanti abbaan ta'e birrii koo godha waan. Annaa kanaafuu kana isiniin jira barri koo godhe dhufa haramuu gaariidha. Maanni wacamu? Eenyu? Maa wacaan jedhe? Maa jaamaa dhufe moo? Jaamadha. Yaa ruftaa? Biyya lafaa waliin ga'e. Atakkam? Koo achi nagadii yaa ruftaree? Innaa obboleewwan kiyya akkuma isiniin jedhee akkasuma kaakunoo bakka akkanatti nama gubii isaanii akkana kunoo maa gochuu hin dandeenyu amma carraa keenyaan gubanna. Kanaafis viidiyoo kan isinii waraabuu dhufe jechuudha. Maanni rakkoo jira moo? Rakkoo maali? Nagaa keessanis hin jara keenya. Nagaa gaafadhu siin jedhe. Naguma akkam jirtu fayyaadhaa bakka jiraattanii naguma isin. Maanni? Innaa akkan isiniin jedha anillee nan fayyaa garuu isin borumaafuu nama namanii naashi nama namanii naa. Maali kun maal taate? Qaleenan kunne argaa maal taate raayi? Maal taate yaa ruftaa amma yaa bultee rufta? Nan kunne?
Na waraannet qalee billaadhaan. Kennaa akkasii isin jira bormaafuu. Kanaan immoo sobdee jira firaanka gochuu barbaadde. Firaanka maali? Kennaa kanaafuu kana isin jira isin nama namaniina namni hin ta'u yoomiyyuu namni hin ta'u. Maalidha kun maal taate? Qoyee harka madaa akka qabdiisi. Harka madaa. Harka madaa. Alkoolii mana mutee dibattee firaanki isin irratti hojjechaa jiru. Suuraa maalidha? Maal isin godhe? Suuraa maal isin godhe hin jedhe? Maal nama namanina maal jettan? Jechuun qaa hojii dhiirotaa namanina isin argitanii harka na kutanii kaa'anii na amansiisu. Na ciniin ettee immoo? Na waraanee billaadhaan hin jedhe. Kanaafuu isinii godheera piraankii isin godhe. Sinumaan piraankii godheetu manni mana taa'u jechuudha mana taa'anii. Dhugaa immoo jettaani dhugaa isaatiin waraanettan? Dhugaan jenne maa? Ikkoo viidiyoo irra deebi'ee nan ilaalaa bee dhugaan jenne. Maqaa dhugaan noonu. Malee isin nagaadhaa jara keenya jirtu. Dhugaa yoon jedhe illee hoo jiraate neerumiinaa hin jedhee namoo nama namaniinaa hin jedhee. Neerumiinaa taadhaa kan keerumteen namaan neerumiinaa ta'a. Kanaafuu maalla gootee kun akkana na gootee lafa na keessee maala heerumuree nan gorsa qaabbaleewwan kiyya firoottan kiyya warra mileena babbareeddotaa akka mana madaam isaanii ta'anii na laalan kana. Otoo si wajjin kolfuu fincaan birratti fincaa'e maal jettu ammas hin galu. Siniin godhe angoon fidee as godhadhee. As godhadhee tanii sinii godhe inni illee mana jiru garuu alaa dhufee reefol seenee garuu anumaan taane piraankii dhuman sin godhee baga jiraattan isinan jaalladha. Yaa sinirraa ture miti dhufee na argitanii hin beektani kanaafani. Kanaaf isin dubbisuu dhufee kunoo dhugaa fayyaa kooti isiniin jedha nan sobee intinii dibadhe kanan dibadhe jechuudha. Isinuma piraankii godhe. Sobdeetuma namatti dhiyaachuu barbaaddetti yaada. Amma xumuraatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. I'm so sorry kanaa walirraa gorraa jechuudha. Chaa'u nagaan tura ta'e. Beeyesuus Kiristoos maalirraa bareedaa. Kophee jarachi gurraachi kun. Jarachiin jedhame abeet. Harma intalata shoomaati ani kun. Ani kuni moomaani. Ani kun intala hemeeti. Ciao kaka, ijina kawalu argu. Zala kawatu miti. Koya zala ngewadda. Koi, ijina kawalu argu. Ciao sinin jaalladha. Ana bicha sin jaallata. Amma xumuraatti ilaala sinittan dheeresse dhiifama.